Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti hordoftan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu isiniin jedha. Toleegaa hordoftan keenya jechuudha. Barnoota keenya kan har'aatiin walitti deebinee jirra. Barnoota keenya kan har'aa keessatti Feesbuuka iimeeyil isaa dagattan Feesbuuk keessan jechuudha. Kan paaspoortii isaa beektan akkamitti akkasiin deebitanii iimeeyil isaan argachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa baay'ee salphaa fi gabaabaadhaan jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya jechuudha. Viidiyoo kana hamma xumuraatti akka daawwattan isin beeksisa. Kanneen gama chaanal Afrikaa Samsung haareeftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin yaadachiisa. Viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuudhaan hiriyoottan keessan nuuf qaqqabsiisan jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Feesbuuka iimeeyila isaa dagattan jechuudha. Iimeeyila Feesbuuk keessanii san argachuudhaaf maal gootu? Bilbila hiriyaa keessan bira deemtanii bilbila hiriyaa keessanii irraa fuudhuudhaan Feesbuuka hiriyaa keessanii san irra ni galtu jechuudha. Feesbuuka hiriyaa keessanii san irra erga galtanii haala kanatti galtanii booda maal gootu? As iddoo sarchii kanarratti jechuudha. Al tokkoof cuqaasuudhaan Feesbuuka keessan san jechuudha barbaaddu jechuudha. Feesbuuk keessan san erga haala kanatti sarchii gootanii barbaaddanii booda al tokkoof irratti kilik gootanii piroofaayilii Feesbuuk keessanii guutuu irra ni galtu. Sana booda maal gootu? As iddoo kanarratti jechuudha. Tuttuqaa sadan kanarratti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu? Deebitanii Feesbuuka keessan san jechuudha kooppii gootu jechuudha. Asirratti kilik godhuudhaan kooppii liinkii iddoo kanatti kilik godhuudhaan kooppii gootu jechuudha. Sana booda duubatti deebitu. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Haala kanaan erga duubatti deebitanii booda maal gootu? Feesbuuka hiriyyaan keessan sun Feesbuuka lama bilbila tokkorraa yoo qabaate Feesbuuka lamaan saniin Feesbuukaaniidhaan argachuu barbaadachuu dandeettu. Yookiin immoo maal gootu? Loogaawut gootu jechuudha. Feesbuuka isaa kana loogaawut godhuudhaan Feesbuuka keessan deebitanii argachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf nama Feesbuuka kana loogaawut godha. Tole haala kanatti loogaawut gootu jechuudha. Erga loogaawut gootanii booda maal gootu? Feesbuuka keessan san argachuudhaaf tole haala kanatti loogaawut gootanii keessaa baatanii booda maal gootu? Feesbuuka keessan argachuudhaaf liinkii kooppii gootanii turtan iddoo kanarratti jechuudha. Haala kanatti iddoo kana qaqqabuudhaan asirratti peesti gootu jechuudha. Sana booda yuuzarneemii yookiin immoo yuuzarneemii Feesbuuka keessanii maqaa Feesbuuk keessanii qofa fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf as facebook.com/ iddoo kanarratti kilik godhuudhaan asirraa hamma xumuraatti ni haqxu. Sana booda haala kanatti erga kana gubbaatti iddoo kana qofatti maqaa keessan yookiin immoo yuuzarneemii kana qofa hambiftanii booda jala kanarratti gabbuutanii maal barreessitu? Paaspoortii keessan jechuudha. Paaspoortii Feesbuuk keessanii san sarchii barreessitu jechuudha. Yookiin walumaa gala itti guutuu jechuudha. Ani amma kiyya itti guute santi agarsiisa. Tole akkuma isin agartan jechuudha. Haala kanatti paaspoortii kee itti guutee jira jechuudha. Erga itti guutee booda maal godhaani? Kallatti maal loogiin godhaa jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Salphumatti akkuma isin agartan jechuudha. Feesbuukni kun kan dura loogaawut godhee isin agarsiisa. Feesbuukni kun kiyya haala kanatti itti deebi'ee jira jechuudha. Isinis haala kanaan laaltanii fayyadamtu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa qabannee dhumne kana fakkaata. Hamma baroota biraatiin deemnee wal geenyutti nagaatti isin jedha.